Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu miseensi hordoftoota yuutuubii keenya hundumti keessan akkam jirtu. Biyya keessas biyya alaas kan jirtan hunduma keessan nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Ganama qabamuu kan jedhu yeroo darbe kutaa jalqabaa yookiin immoo seensa waliitiin ilaallee jirra. Har'a immoo kutaa lammaffaa Waaqayyoo eeyyame itti fufna. Gooftaan keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, hidhaa diiyaabiloos irraa hojii afuriinaa hundumarraa akka nu hiiku, akka nu eebbisu fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u. Kanatti aansuudhaan kallattumaan gara barnoota keenyaattan isin geessa. Miseensi haaraa gara yuutuubii keenyaatti dhufaa jirtan sabiskiraayib gochuudhaan, sheer taasisuudhaan hundumti keessan hidhaa garaagaraa keessatti warreen argamtan, maatiin keessan hidhaa garaagaraa dhibee garaagaraatti kan argamu barnoota kana barachuudhaan, sagalee kan dhaggeeffachuudhaan hidhaa diiyaabiloos irraa hojii afuriinaa kamirraa iyyuu fayyuun hin danda'ama. Waaqayyoon warra hidhaman ni hiika. Warra rakkatanis rakkina keessaa ni baasa. Guyyaa har'aa kana ka'umsi barnoota keenya ta'u Waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa jedha. Hundumti keessan lafa jirtanitti kana jechuudhaan dubbachuu dandeessu. Waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa. Waaqayyoon warra hidhamne hunduma keenya hojii diiyaabiloos irraati, hojii afuriinaa hundumarraa akka nu hiiku amanuun barbaachisaadha. Ka'umsa barnoota keenya guyyaa har'aa kan ta'u Faaruu 145 lakkoofsa 6 hanga 9 irratti Waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa jedha. Minaalbaata namni hidhuu danda'a, seexanni hidhuu danda'a, hafuurri diinaa hidhuu danda'a, Waaqayyoon garuu ni hiika. Namni kan Waaqayyo hiikuu danda'a. Waaqayyo immoo kan namni hiikuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa kana Waaqayyoon kan nama hiiku ta'uusaa, hojii kamirraa, hojii dhonqolaarraa, hojii hafuura diinaarraa, hojii hafuura sheekeerraa, ayina xilaarraa, budaarraa, hafuura kamirrayyuu Waaqayyoon kan nama hiiku ta'uusaa hundumti keenya akka ilaalluudhaafi waan ta'eedhaaf mana isaa keessa kiristaanonni deddeebinu nuti tajaajiltoota irraa eegalee hanga kiristaanotaatti, hanga warra waaqeffatutti jechaadha. Dabiinsaan, muufannoodhaan yookiin immoo balaaleffannoodhaan, maala dhibdeedhaan, qoosaadhaan hafuura keessa isaanii jiru kana dhokachuudhaan fuuldura isaaniitti dursa kennuun otoo hin ta'in maala dhibdeedhaan, hafuurota hamaadhaan ganama qabamanii kan dhiphatan baay'oolii isaanii jiru jedha. Akkuma beekamu tajaajiltoota irraa eegalee hanga uummataa yookiin immoo hanga mi'imaniitti kan jennu jechaadha. Maalla dhibdee irraan qabamanii keessa isaanii kan jiru otoo hin beekin rakkoo garaagaraa keessa kan galan baay'oolii isaaniitu jira jedha. Rakkoo garaagaraa keessatti kufanii dhiphinaaf gidiraa garaagaraa keessatti hojii diiyaabiloos isaan gubbaa irratti raawwatu otoo hin beekin hidhamanii jiraachuudhaan, cabanii jiraachuudhaan, fayyaa dhabuudhaan otoo hin hubatiin baay'ooliin isaanii of baraaruu dadhabuudhaan callisanii sammuu isaaniitiin hojii hin taane, sochii hin taane keessa akka jiraatan baay'oolii isaanii irraatii ni argannaa jedha. Kanatti aansuudhaan kadhannaan kun osoo hin ta'in waan raawwachuu qabu walumaa gala ergaa kallattiidhaan macaafa kanarraatii hubachuu qabnu ilaaluun barbaachisaadha. Jibbiinsa kan ta'e hojii diiyaabiloosaa akka waraannu yookiin immoo akka injifannuudhaaf, nutis immoo cimnee akka dhaabannuudhaaf, akka jabaannuudhaaf, waraansa isaa kan akka injifannuudhaaf kan nu taasisudha. Kanaafidha macaafa qulqulluu qulqullichi Daawit jalqaba irratti kan eegalee dhugumatti jireenya bara baraatiif kan eegamu warra miidhamaniif kan murteessu jedha. Warra beela'aniif nyaata kan kennuuf Waaqayyoon warra hidhaman immoo ni hiikaa jedha. Waaqayyo warra beela'aniif nyaata, warra dhibamaniif fayyina, warra hidhamaniif immoo hiikinsa ni kennaa jedha. Waaqayyoon
warra kufanis ni kaasaa jedha. Galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Baay'ooliin keenya kufneerra hojii daabiloosiin, gochaa garaagaraatiin, hojii xonqolaatiin, hojii qaalluutiin, hojii hafuura badaatiin baay'ooliin keenya kufnee jirra. Warra kufan kana kaasuu kan danda'u, warra hidhaman kana hiikuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Akkamitti ta'uu danda'a kan jedhus immoo gaaffii ta'uu danda'a. Waaqayyoon warra ija hin qabne ijatti bana, warra ogummaa hin qabne ogummaa laataa fi qulqulloota ni jaalata, warra godaananiif ni eega, warra hiyyeessota immoo gargaarsa warra hin qabneef immoo gargaaraa ta'a. Warra cubbamoota immoo karaa warra cubbamootaa immoo ni balleessaa jedha. Waaqayyo akka nun balleessine fedhaaf jalasaa nuuf haa ta'u. Nutis humna waaqa keenyaa, eegumsa waaqa keenyaa, arjummaa waaqa keenyaa hanga jirutti akkuma qabamneetti, akkuma hidhamneetti nafu jedha. Maal taana ni fayyina. Bakka hidhamne sanaatis ni hiikamna. Bakka kufne sanaatis ni kaana. Eenyuutiin? Gargaarsa Waaqayyootiin. Eenyuutiin? Gargaarsa ergamootaatiin. Eenyuutiin? Araarsummaa haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramiitiin. Eenyuutiin? Fayyinsa humna fannuutiin. Dhiifamni waaqa keenyaa hunda keenya duukaa haa ta'u jechuudhaan kaa'ameetu ni jira. Boqonnaa tokko jala har'uma kan waliitiin eegallu hanga ammaatti kan laalle ibsa barnoota keenyaati. Ibsa barnoota keenyaa gaafa ta'u itti aanuudhaan tokko jennee kan eegallu gochaa hojii hafuura diinaa. Gochaa hojii hafuura diinaa. Gochaa hojii hafuura diinaa nurratti inni raawwatu kan jedhu boqonnaa tokko waliitiin ilaalla. Innis bara sanas mallattoo sana gargar baasuudhaaf hin dandeessanii jedha. Bara sanas mallattoo bara sanaas gargar baasu yookiin immoo gargar qooduu hin dandeessanii jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 3 gubbaa irratti hojiin hafuura diinaa gochaan isaa jechuun kallattiidhaan kan ta'e al kallattiidhaan karaa namaa, karaa biraa nama miidhuudhaaf jedhee hojiin hafuura diinaa faana kan hojjetan, kan raawwatamu walitti dhufeenya qabudha jedha. Hojiin hafuura diinaa kun kallattiidhaanis, al kallattiidhaanis, karaa namaas, karaa waa biraas walitti dhufeenya kan qabudha jedha. Fakkeenyaadhaaf hafuuronni hamaan jireenya keenya keessatti, kaayyoo keenya keessatti, bara keenya keessatti gidduu seenuudhaan miidhaa nurra qaqqabsiisuudhaan baay'ee ulfaata kan ta'e eegumsa Waaqayyoo hanga nuun qaqqabnetti humna badiisaa siruma ta'een kan ta'u kan amantii fi kan waaqeffannoo cimina qabaachuu qofaadhaan kan jalaatii ba'uu dandeenyu jedha. Gochaa daabiloos, shirri daabiloos nurratti hojjetu kana gargaarsa Waaqayyoo baay'ee cimaa ta'een, eegumsa Waaqayyoo baay'ee cimaa ta'eetiin jiraachuun qofaadhaa jedha. Kanaaf faayidaan isaa inni jalqabaa har'as hafuuronni hamoonni miidhaa isaan yeroo kaanirra caalaa babal'achaa fi nurratti gaggeessaa jiran miidhaa isaanii qaqqabsiisan kun dandeettiin isaanii amma billee kan cime ta'uura darbuudhaan hawaasa gidduutti, haala jireenya isaanii gidduutti, fakkaachuudhaan hafuura cimaa, miidhaa cimaa qaqqabsiisu ogummaadhaan ta'uusaa beekuun barbaachisaadha jedha. Akkuma beekamu kitaabni kun kallattiidhaan jechaatiin hiikuudhaan kan walitti ilaalaa jirrudha. Fedha Waaqayyoo yoo ta'e kitaaba kan akkamitti harka keenya gahuu dandeenyaadha.
hundi keessan Amaariffaan dubbistanii hundi keessan Amaariffa beekuu dhiisuu dandeessu. Waaqayyo eeyyamee abbaan keenya yoo isaan nuuf eeyyaman kitaaba kana kallattii ittiin maatiin keessan bifa kennaatiin isinis hafuura kanarraati hiikamuu dandeessan kitaaba kana kallattii ittiin qopheessuun fedha Waaqayyoo ta'e gargaarsa keessaniin waliin itti deemuu dandeenya. Kitaabni kun nama hundumaa harka galuu qaba. Kanaatiin booda gowwumuu hin barbaachisu. Harka laachuu hin barbaachisu. Diiyaabiloos jireenya keenya keessa galee nu jeequu fi nu dhiphisuun kanaatiin booda hin barbaachisu. Kanaatiif hafuuronni hamaan miidhaa isaan yeroo kaan caalarra yeroo ammaa irratti gaggeessaa jiran dandeettiin isaanis ammam akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Akkamitti kan jedhus gaaffii ka'uuf deebii kan nuuf laatu ta'a. Inni hundumaa haa ilaallu jedha. Tokko tokkoon hundumaa haa ilaallu. Jalqaba Waaqayyoon warra isa jaalatan hundumaa ni eegaa jedha. Waaqayyoon warra isa jaalatan warra isa kabajan hundumaa ni eegaa jedha. Faaruu 144 cuftuu keessatti 145 lakkoofsa 20 irratti Waaqayyoon warra jaalatan hundumaa ni eegaa jedha. Warra jaalatan hundumaa ni eega. Hafuura zaar yookiin immoo yezaar manfas kan jennu kun maalidha hafuurri kun? Hafuurri kun maalidha? Hojiin isaas maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Tokko jalatti zaar kan jedhu kun sanyii irraatii kan dhufedha. Sanyiidhaan kan deemudha jedha. Hiikkaan isaas sanyii namaarraa wal fakkiidhaan uumamaatiin amala uumamaa kan qaban hundumaa sanyii keessatti sanyii irraa qomoo irratti darbuudhaan kan mul'atan mallattoo kan qabanidha jedha. Hafuurri zaara jennu kun dhalootaan sanyii irraati gara sanyiitti kan darbudha. Sanyii irraa gara sanyiitti darbuudhaan namoota kan miidhudha jedha. Hafuurri zaarii kun maatii keessatti yeroo waaqeffamaa yeroo gabbaramaa turuudhaan warreen waaqeffatan kan isaan da'an ijoollee isaanii hundumaa haalli jireenya isaanii isaan waliin kan dhalatu guddachuudhaan dhuma irratti immoo kanunkooti jedhee humnaan hanga of tuulu ga'aa jedha. Akkuma isinitti hime hafuurri kun hafuura zaar jennu kun ijoolleen gaafa dhalatan maatii waliitiin kan waliin dhalatu gaafa ta'u hanga sadarkaa dhuunfachuutti ni qaqqabaa jedha. Namoonni baay'een kanatti kan isaan miidhamaatti jiran. Karaa kana diiyaabiloos adda kan ta'e kallattii afuriin yookiin immoo karoora afuriitiin kan qoodamee fi karoora afur kan qabudha jedha. Kallattii afuriitiin yookiin immoo karoora afur yookiin immoo sagantaa afur kan qabudha jedha. Inni jalqabaa jireenya namaa gidduutti guutummaan guutuutti to'achuudhaan gaggeessuudhaan karaa ittiin deemu kallattii ittiin deemu adda baafachuudha jedha. Jireenya namaa keessatti guutummaan guutuutti to'achuudhaan kallattii ittiin deemu adeemsa ittiin deemu hundumaa adda baafachuudha jedha. Inni lammaffaan sadarkaa guddinaatti ol guddachuudhaan kaayyoosaa hojiisaa hundumaa taasifachuudhaan ni ta'a jedha. Inni sadaffaan tooftaa miidhuu yookiin immoo tooftaa ittiin nama miidhu babal'ifachuudhaan ni deemaa jedha. Inni arfaffaan yeroodhaaf waan xiqqootiin kallattii itti fayyadamu namoota meeshaa godhachuudhaan ikonomiidhaan dandeettiidhaan guddachuudhaan kabajaa fi beekamtii nama sanaaf laachuudhaan namoonni baay'een isaanii karaa ittiin badan bifa kanaatiin ni qopheessa ni raawwata yookiin immoo ni mirkaneessaa jedha. Armaan olitti kan ibsaman hojiiwwan diiyaabiloos yookiin immoo saaxilaa ta'uu isaanii homaa mallee kallattii yookiin immoo adeemsa nuuf hin kennu jedha. Namoonni amala akkasii agarsiisan kun hojii isaa ta'uudhaaf waanuma tokkollee wanta isaan beekan hin jiru jedha. Hafuuronni hamoon addunyaa irratti ifaan
qabatamaadhaan qaamaatiin mul'achuu dhiisuun isaanii namoota hedduu biratti sammuu namaa keessatti qoruudhaan jiraachuu isaanii darbee iyyuu ilma Waaqayyoo abdii isaaf kenname, kabaja isaaf kenname, eebba isaaf kenname, simboo miidhagina isaaf kenname akka hin arganne, hammeenya isaanii, jibbiinsa isaanii, gochaa badiinsa isaanii akka raawwatuuf yeroo itti fayyadaman yookiin immoo itti fayyadamaa jiraataniiru jedha. Gochaan isaanii kanadha. Kennaa Waaqayyoo isaaf kenname, eebba isaaf kenname, nageenya isaaf kenname dhiisuudhaan jibbiinsa kallattii hin taane, adeemsa hin taane akka inni deemuuf gochaa isaan raawwatanidha jedha. Macaafa qulqulluu keessatti macaafni qulqulluu akkuma nutti himu mallattoon zaarii jennu kun yookiin immoo hafuurri dhalootaan dhufu kun yeroo jalqabaatiif kan inni mul'atu balleessuu sanyii namaatiif sababa kan ta'e karaa Qaayiniidha. Qaayeen kan jedhamu baduu sanyii namaatiif isa jalqabaatiif baduu sanyii namaatiif jalqaba kan ta'e Qaayeen kan jedhudha. Qaayeen akkuma beekamu jecha afaan Ibraayisxiitiin gara Amaariffaatti gaafa hiikamu dursaa lolaa yookiin immoo yexuura abagaas kan jennudha jedha. Abeelii fi Qaayeen aarsaa isaan Waaqayyo fuulduratti dhiyeessan Waaqayyoon gara Abeel aarsaa isaa ilaalee jedha. Gara aarsaa Qaayeel garuu hin ilaalle jedha. Seera uumamaa boqonnaa 4:4-6 akkuma ilaallu jechaadha. Maaliif seenaa kana fide laata kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Qaayeel akkuma beekamu baay'ee aaree waan tureef fuulli isaa ni gurraacha'e jedha. Waaqayyoonis Qaayeniin akkana jedhe, maaliif aarte? Maaliif fuulli kees gurraacha'e? Otoo gaarii raawwatte fuulli kee kan ifu miti. Otoo gaarii raawwatte raatte cubbuun ala keetti eeyyama kees karaa kee hin argamu. Ati garuu isheerrattis moote jechuudhaan Waaqayyo waliitiin yeroo sana Qaayeel Waaqayyo waliin isa waliin kan dubbatedha. Karaa kana jechi Waaqayyo keessatti kan ibsaman cubbuun eeyyama ishiiti waan ta'eedhaaf karaa ishii kan jedhan jechoota sadiitiin kan isa agarsiisudha. Yeroo sanaa eegalee Qaayeel sanyii dubartiidhaan yookiin immoo sanyii dubartiitiin afura sanyii dubartiitiin baduudhaan karaa isaaf innii fi dhaloonni hundumtuu akka gaggeeffaman irratti mooteetti jedha. Aarsaan Qaayeel sassatummaadhaan irraati Waaqayyoon kan hin sodaannee fi kan hin waaqeffanne ta'uu irraatiin Daabiloos waan beekeef inni waan hamaatiif, waan jal'iinsaatiif, waan aaruuf fuula gurraachessuudhaaf abaarsaa fi karaa abaarsaa itti mul'atu taasisuudhaan cubbuu biyya lafaa, haala hojii isaa, du'a, seefii karaa ittiin argatedha jedha. Kanarraati kan ka'e obboleessa isaa Abeeliin badii tokko malee jibbiinsaatiin lapheedhaan hinaaffaadhaan kaka'uudhaan dhagaadhaan rukutee ajjeeseera jedha. Kanaaf Qaayeel hafuurri isaa hafuura dhiiga dhangalaasu yookiin immoo hafuura ajjeechaa jalqaba ilmaan namaatiif karaa banedha jedha. Walirratti ka'uun, wal balleessuun, wal ajjeesuun kan ka'e isaan kanarraati eegalee ta'uusaa hundumti keenya akka beeknu ijoolleen Daabiloos, sanyii Daabiloos balleessummaa ifatti addunyaa hundumaa umuriidhaan du'aatiin argisiisuudhaan raawwachiisuudhaan itti fayyadamuudhaan gochaa kana yeroo isaan itti raawwachaa turan ta'uusaa beekuun
barbaachisaadha. Eebbifamaa fi qulqulluu kan ta'e qulqullichi Abeel waaqeffannoon isaa saba waaqeffannoo isaatti du'ee jira jedha. Har'as baay'een isaanii kanaaf du'aa jiru. Waaqayyoon waan waaqeffataniif fannoo wanta hidhataniidhaaf namoonni baay'een isaanii jibbamaa jiru, ajjeefamaa jiru, reebamaa jiru, hidhamaa jiru. Ammas aarsaan Waaqayyoon fudhatu. Ammas aarsaan Waaqayyoon fudhatu waaqeffannoodhaaf kabajaaf kan kennameef namni walii galu Waaqa kan jaalate Abeel kan akka Abeelii hin jiru. Biyya lafaa irratti kan hafe jireenyaan kan hin jirre seenaa Qaayil otoo hin ta'in kan Abeelidha jedha. Obboleessa isaa kan ari'ate, dhiiga isaa kan lolaase, dhagaan dha'ee kan ajjeese, kan hiikkate Qaayilidha. Hinaaffaan, dabiinsi, waan hamaan, miqqanyummaa kan jennu bu'uura ta'uudhaan carraa kan argate yeroo jalqabaatiif Qaayil jireenya isaa hundumaa keessatti Addaam gannata irraa baqachuudhaan, qullaa ta'uudhaan, dhokachuudhaan kan ture sodaachisaa fi gaddisiisaa kan ta'e haalli adeemsa isaa hojii Qaayil obboleessa isaa ajjeesuudhaan jalqaba horii isaadhaaf dhaloota hundumaaf ajjeecha jalqabaa barumsa guddaa kaayyoo daabiloosiitiif kaayyoo jalqabaa ta'eeraa jedha. Addunyaan kun Qaayiliin jaalata. Biyya lafaa keessa gaafa jiraatu yeroo baatuuf yeroo buutu, yeroo jiraattu, yeroo barattu, yeroo argattu, yeroo gammaddu hundumaa karaa kee hundumaa irratti bitaa gara mirgaa, duuba gara fuulduraa, gubbaa gara gadiitti otoo hin hafiin afurri Qaayil ni jira jedha. Addunyaa keenya guutee kan jiru kanadha. Hammeenyummaadha, dabiinsadha, jal'insadha, dhiiga lolaasuudha, walirratti kaka'uudha, hinaaffaadha, jal'insa, dabiinsadha. Warreen kun hundumtu addunyaa kana hundumaa guutaniitu jiru jedha. Itti aansuudhaan jecha Waaqayyoo fi sagalee Qaayil kan jedhudha. Isa kana baay'isee dubbachuun barbaadu. Jechi Waaqayyoo fi sagaleen Qaayil dubbii baay'ee wal faana dubbatanidha. Qaayil eegduu obboleessa koodhaa jedhee amma dubbatetti obboleessi kee eessa jira jedhamee gaafa dubbatamutti ani obboleessa koo hin eegu. Dhaloonni har'aa maatiin keenya gaafa nu ajajan yookiin immoo maatiin isaanii gaafa nu ajajan akkasiin godhu. Ani qulqullootan kabaju, saballi akkasidha, fannoon akkasidha. Kun kan dhufe Qaayil irraa ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namoonni har'aa qajeelummaa gaafataman dhiisanii jal'iinsa kan isaan deebisan. Jireenya otoo hin ta'in kallattiin tanatti kan nama oofudha. Jechaan yaada badaa fi yaada baay'ee xuraa'aa ta'e yeroo itti dubbatanii kan nuti dhageenyu Addaamii fi Hewaan dhaloota bakka bu'an keessatti yookiin immoo hojii daabiloosa jalqabaatiif jalqaba ta'aniiru. Itti aanee immoo Qaayilii fi Abeel gochaa isaan Qaayil obboleessa irratti raawwateetiin jalqaba ta'aniitu argamanii jiru jedha. Inni biraan yaa'u murtoo dhiigaa fi haala ajjeechaa sanyii kan jedhudha. Inni yaa'u Abeelii fi Qaayiliin kan laallatu. Gara kaayyoo barnoota keenyaatti gaafa deebinu jalqaba dabiinsa keessatti jiraachuu jedha. Inni kunis Abeelii fi Qaayiliitiin maal kan nu taasisudha? Kan nu hubachiisudha jedha. Kan nu hubachiisudha jedha. Inni gara dhumaarratti agarru sanyiin warra Qaayil har'as wanti argamaa jiruuf wanti mul'achaa jiru sanyummaa meeshaa waraanaa ogummaalee garaagaraa guddisuudhaan gara atoomik boombiitti, gara niikuleeriitti, gara carariitti jijjiiruudhaan hojii daabiloos karaa daabiloos ittiin gammadu wal balleessu ajjechaa fi kaayyoo garaagaraa addunyaan keenya har'a raawwachaa jirti. Sanyiin Qaayil kaayyoon isaanii kaayyoo ajjeesuu, kaayyoo sagaagaluu, kaayyoo baduu, kaayyoo harfaa'uu malee kaayyoo qulqullummaa hin qabanii jedha. Adeemsa kanaan daabiloos
baay'ee kan hin eebbifamnee fi kan hin eebbifamnee fi kan hin qulqulloofne hafuura sagaagalummaatiin ijoollee isaan argatanis isaan waliin dhalachuudhaan waan hamaatiif, hinaaffaatiif, dabiinsaatiif, hafuura xinqolaa, hafuura muraa, hafuura matatii, hafuura irraa fudhatu kan sabsibee jennu kana jechaadha. Hafuura meeshaa qopheessee ittiin wal ajjeesuu kana kan of keessaa qabu jedha. Inni biraan Qaayeel yaa'u sanyiin isaa hafuuraatiin laga kan waaqeffatu, laga hordofee kan jiraatu, bishaan lagaa waaqessuudhaan, gaafachuudhaan, kabajuudhaan, seexana lagaa waliitiin walitti dhufuudhaan tokko ta'uudhaan, firoomuudhaan dhaloota jiraachuu eegaleedha jedha. Adeemsa kana Daabiloos ijoollee namaa gidduutti ba'uu fi galuu dabiinsa inni bu'uuresse isaaf kaayyoo yookiin immoo adeemsa ta'eeraa jedha. Kanaaf dhaloonni jaarraa 21ffaa keessa jiru seexana kan kabaju, ayyaana seexanaa kan kabaju, amma biyyoonni tokko keessatti haalooy kan jedhamu ayyaana seexanaa kan jedhamudha. Kan isaan waaqessanii kitaaba irratti barraa'ee jira. Haalooy kan jedhamu kun kan beekan seexana guyyaatiin addunyaa irratti ayyaana addunyaa jedhamee kan beekamudha. Biyyoonni tokko kana murteessanii jiru ayyaanni kun akka kabajamu. Haalooy kan jedhamu kun ayyaana seexanaa akka kabajamu ifatti kan waaqeffamu kanatti gara waaqessuutti dhufaa jiru jedha. Kanaaf haalli hiriira isaanii seexanni namoota seexanni namni seexana ta'eera jechuudha jedha. Qaayeel akkuma kana jalqabaa irraatii haalli dabiinsa isaa kakuu moofaa keessatti darbuudhaan har'as kakuu haaraa keessatti argamuudhaan obboleessa isaa ajjeesuudhaan, mana kiristaanaa gubuudhaan, luboota ajjeesuudhaan, namoonni gara jabeessa ta'uudhaan dhiiga kan lolaasan ta'uu isaanii har'as argaa kan jiru ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha. Nama malee gubbaa irratti hafuura seexanaa kufee jedha. Harka namaa fi gubbaa irratti seexana kufe kan jedhu itti fufunnee barnoota waliitiin ilaaluudhaa jedha. Isa kana harka namaa fi seexana gubbaa irratti kufe jennee gaafa ilaallu Abeel umurii isaa malee harka obboleessa isaa irratti kufee dhaamee dhiigni isaa gannammee du'eera. Bara kanas namoonni hedduun gaggeessonni biyyaa dabalatee harka namaatti kufanii argamuu isaaniitiin kan dhalatu rakkoo keessatti argamaa jedha. Hojii irratti, beekumsa irratti, aangoo irratti, kaayyoowwan garaagaraa keessatti, addunyaa kana keessatti miidhaa fi karaa siyaasaa, karaa ikoonoomii addunyaa faalame, yaada addunyaa faalame kana miidhaa inni qaqqabsiisuu qabamuudhaan ogummaa inni irratti argamudha jechuudhaan kan agarsiisudha. Rakkoon isaa rakkoo eeyyamaati. Dirqama otoo hin ta'in rakkoo eeyyamaati. Eeyyama keenyaan keessa kan galluu fi amala kana hundumaa irratti kanaan kan wal qabate ta'uusaa ganama waan hamaa hafuura hamaatiif kan qophaa'u hojii isaa fi dabasaa akka ta'e beektonni yeroo ammaa kana isa kana hin hubanne jedha. Kana cinaatti meeshaadhaan, xiinsammuudhaan, waaqeffannoodhaan bara sana hundumaa keessatti beektonni ogummaa isaaniitiin akka dhokatanii fi akka mul'atan hafuura hamaa akka isaan dagatan gochuudhaan Daabiloos ga'ee guddaa taphatee jiraa jedha. Addunyaa kana irrattis beektonni Giriik jecha isaaniitiin, jecha barreeffamaatiin, saayinsistoonni siyyaamee isaa irratti umurii isaanii fixanii amantaa kan hin qabne ta'uudhaan, sanafummaadhaan
jireenya isaanii hubataniiru. Fayyaatiin, mana yaalaatiin, wal fakkii kan qabu dogongoroota garaagaraatiin karaa daabiloosiin raawwataniiru. Egaa biyya lafaa irratti kan jiru rakkoowwan hundumaa jalqaba qofa osoo hin ta'in jalqabarraa kaasee wantoota walxaxaa fi qormaata karaa saayinsiin hiikamuu hin dandeenye ta'uudhaan jiraatee jira jedha. Kan nu barsiise kan nu gorsu waaqa abbootii keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kutaa 8ffaa torbee dhuftutti geenyaa itti deebina. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.